med sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag. Ulfaadha hundi keessanuu warra asitti argamtan maatii obbo Kabir Hussein jajjabina hunduma keenyaaf akka nu kennuun hawwa. Egaa har'a hunduu akka dubbate Kabir Hussein namni muraasti qofa kan beeku otoo hin ta'in namni xinnaan namni guddaan dargaggeessi jaarsi jaartiin nama beeku. Kabir Hussein abbaa keenya, Kabir Hussein hiriyyaa keenya, hunda keenyatti nama dhihoo jiru. An nama dhiheenyatti illee beeku. Kabir Hussein wallaalummaarraa daldalummaarraa ka'ee sadarkaa kanarra nama daldalummaadhaan sadarkaa kana gahe qofa otoo hin ta'in ani karaa biraan beeka. Kabir Hussein nama bu'aaf jedhee hojjetu otoo hin ta'in yeroo hunda guyyaan gaafa baree kaasee amma gaafa lubbuun isaa dabartuutti nama Oromoof quuqamu, nama sabaaf quuqamu, nama gootummaa qabu, nama lafee qabu, nama amanamaa akkasiiti Kabir Hussein. Oromoof jedhee qabeenya isaatti dhabee jira. Ani ragaadha nan beeka. Oromoof jedhee humna isaa tokko satiin halkanii guyyaa gootummaadhaan nama waa baay'ee waa guddaa dalageeru, nama guddaa, nama cimaa akkasiiti. Maatii isaa qofa otoo hin ta'in, gosa isaa qofa otoo hin ta'in, har'a Kabir Husseiniin Oromoon nama jabaa dhabde. Haa ta'u garuu umurii Rabbiin namaa kenna. Qabeenya miti, gosa miti, fira miti. Humna keenyaa ol etuu dhabuu baanne Kabir Husseiniin nutti tola. Haa ta'u garuu dhaloonni har'aa Kabir Hussein irraa waa baay'ee baran. Kabir Hussein qabeenya guddaa ta'uu qabu guyyaa tokko isaa bashannanu argeen beekuan. Isaa boqotu argeen beekuan. Yeroo hunda etuu dhaaruu, etuu gubatu, etuu fiiguu. Isin warra mootummaadha jedhee nu sodaateen beeku. Kanan godhiinaa, kana hojjedhaa jedheen nama ija jabinaan namatti dubbatu, nama sirreessu Kabir Hussein. Kanaaf dhugumaan nama dhalatee nyaatee du'e miti Kabir Hussein. Maatii isaaf, gosa isaaf, saba Oromoodhaaf waa guddaa hojjete nama du'e, nama boqote. Kanaafuu isarraa waa guddaa baranna. Etuu dhabuu baanne nutti tola. Oromoon nama guddaa, nama jabaa, nama cimaadhaaf dengaddina. Ammas Rabbiin umurii isaanii akka inni dhumaaru hawwa fayyaa ta'a. Obbo Shimallis Abdiisaa Pirezidantii Oromiyaa, kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Ministeera Ittisa Biyyaa, kabajamoo Obbo Abbaa Duulaa Pirezidantii duraanii fi miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa, maatii firaattan jaallan Obbo Kabir Hussein hiree kanaan uummanni Oromootii fi uummanni Oromiyaa gadda guddaa isinirraa dhagameef Rabbi isin haa jajjabeessuun jechuu barbaada. Kabir Hussein nama ture, nama namooma qabu, nama gosooma qabu, nama Oromummaa qabu, nama ture Kabir Hussein. Waa sadi qofarraa isinii hima waa'ee isaa. Waggaa 18 dura magaalaa kanatti yeroo an baradhu naannoo Boolee sanitti mana wayii ijaarsisaan ture. Lafa amma hospitaala irratti dhaabbate kanarratti namni qal'aan wayii ganamaa galgala achuma dhaabata. Wardiyyaan see gaaf tokkotti dhiyaatee dubbifnaan abbaan qabeenyaa isa ta'uu yaadan. Hospitaala har'a namni ittiin maqaa isa dha'u kana bulokkeettii takka takkaan irra kaa'ee ijaare beeytu. Akka dureessatti hojjetaa itti ergee irraanaaf bira dhaabatee kana ragaan bahe. Waggoota dheeraa dur booda Ameerikatti waggaa ol agarru maaf kana gootee ati dureessa hojjetaa itti erguu dandeetta waan biraa hojjetuu dandeetta maaliif kana goote jennaan ani dureessa
biyyaalaa dhaqee wallaanamuu hin danda'a. Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa dhaqee wallaanamuu hin danda'a. Namni kiyya, aantiin tiyya, lafeen tiyya, kaaga kiyya rabbiin hireen kenniniif, qabeenyan kenniniif akka wal'aansa dhabee lubbuun isaan banneef hin xaareedha takka tan. Talammata yeroo diinni qeerroo teenya fixaa ture sanitti yeroo nama keenya akka shunkurtitti kitifaasan turan san keessatti yeroo namni nu baqachaa ture san keessatti harka kiyyaan kan hin galmeessee itti erge qeerroo 1330 kaffaltii tokkoon maletti wallaansisee ture. Tana qofaa miti. Halkan tokko yoo an bilbiluufi mucaa tokko qaama hormaatarra dhaame kafincaan baafachuu hin dandeenye ofiin akka narsiititti bira taa'ee irraa baasaa ture Kabiir Huseen. Abbaa qeerroo ture jazaa guddaa nurraa qaba jechuudha. Gaafa irreecharra nama kenna fixan. Gaafa irreecharra nama kenna fixan bilbila banaan odoo an sodaadhuuf joolleen lubbuun hafte akka hin dhumne dafaa gannaa ergaa jedhin jedhe. Kabiir Huseen nama akkanaa ture. Kabiir Huseen nama akkanaa, nama guddaa, nama ummata keenyaaf waan baay'ee hojjete, nama ummata keenyaaf dalagaa guddaa hojjete. Takka kolfaa takkas ni hima. Biyya alaa dhufee wal agarreet yeroo asii qeerroon qabsootti turte san keessatti odoo naaf inni hojii teenyee Dr. Guddataan nu bira jira. Anala taa'ee waa babarreessa. Odoon achi taa'ee waa babarreessu qabeenya isaa ijoolleen gubde. Ani hin beekne nan maxxanse. Booda yoo laalu qabeenya isaati. Rifadhee dhaqee dhiifama gaafadhe. Jawaar naan jedhe ummata Oromootiif taanan qabeenya kiyyaa mi'anuu haa gubadhu naan jedhe Kabiir Huseen. Nama akkasii ture Kabiir Huseen. Nama akkasii ture Kabiir Huseen. Nama guddaa dhabne. Nama dhabne, nama lafee qabu dhabne, nama dhuga qabu dhabne, nama oromummaa qabu, nama qabeenya isaa qusachuu qofa osoo hin ta'in hayyummaa isaatiin waan beekuun gaaf tokko osoo ofiin jedhin akka mukaatitti goggogee nulatnee bareennee mataa ol qabannee akka deemnuuf gootota asiin nugaan keessa waan ta'aniif Kabiir Huseen Oromiyaa fi Oromoon bara baraan yaadatti wanni handaamu ilmaan isaaniitiif maatii isaaniitiif hiriyoota isaaniitiif munni isaan dhaaban akka hin toolagne hospitaalli isaan dhaaban akka hin jeene akka hin cuqamne hawwiin isaan Oromoof Oromiyaa qaban utuuba akka hin deebine tana amaanaa isinin jaa rabbi isin haa jajjabeessu. Kabiir keenya abbaa kiyya rabbi jannataan haa qananiisu. Taaddasaa Birrutti haa dabalu, Elemoo Qilxuutti haa dabaluun jedhanii galatooma. Maatii fi jaalleewwan obbo Kabiir Huseen hundaa ol an akka kootitti bakka jirutti waan inni hojjetee fixin dubbanne ta yaade malee inni nu biraa deemeet waa'ee isaa dubbanne yaadeen beeku. Baay'een gadda. Waa lama duwwaan dubbachuu barbaada. Kabiir Huseen yeroo hundaa nama fuulduratti yaadu har'aaf hedduun ta'in boruuf yaadni isaa tan hin dhaabbanne guyyaa baay'ee waggaattaan 20 darban waliin taa'ee haasa'eetan jira. Ijoolleen isaa akka isa caalan akka guddatan akka fuulduratti deeman jaalalaanis dirqamaanis barsiisa. Abbaan akkas godhu guddaadha. Qonnarraa kaaseet hospitaala guddaa haala hamaa keessatti ijaare. Har'aafi miti. Har'a maallaqa irraa argachuufi miti. Yeroo 10 ol gaafadheetan jira. Maaliif daldala biraa keessan gallee dheeni rakkoon hiikaa jedha. Rakkoon hiikaa. Ji'a tokkoon dura wal agarree sa'aatii dheeraa haasofnee turre. Ammas yaadni isaa yaadni hin dhumin hospitaala kana bakka ga'uudhaan narra jiraatuun hin geenyeedha. Ganaa naafee jiraadha.
ganaa guddisuun barbaadaa'edha. Baay'ee gargaara. Nama baay'ee bilisaan yaalama. Nama baay'ee wajjin dhaabbata. Abbaadha. Obboleessa. Nama araaraati. Nama jaalalaati. Isa of keessaa dhabne har'a. Isa gaggeessine har'a. Isa jannata keessa nu haa galchu. Tanafne akka saataanuun jedha ulfaadha. Ajajoota waraanaa jaalleewwan asitti argamtan abbootii fi haawwoliin guyyaa har'aa guyyaa gaddaati. Kabirsee Waaqoo nama hojiitii qabsaa'aadha. Sabboonaa isa dhumaati. Qabeenya isaa, beekumsa isaa, humna isaa, yeroo isaa hunda mirgi ummata Oromoo akka kabajamu dargaggummaa irraa jalqabee nama qabsoo Oromoo kallattii fi alkallattii karaa ta'een gargaaraa ture. Ani bara 1966 akka lakkoofsa Itoophiyaa barataa kutaa 7 ta'ee isa beeka. Inni yeroo san daldala midhaanii jalqabe. Arjaadha. Yoo baadiyyaa odoo hurutatti hin galin baadiyyaa keessatti daldala xixiqqaa hojjetaa ture. Buna gurguree, sukkaara gurguree, hanqaaquu gurguree ganzaba xiqqoo argatu kanarra jaarsolee biyya heexosaa, biyya loodee, gugurdaa, beekamaa, abbaa daffaarfaa, baalambaraas galatoonfaa buna kiisitti qica, sukkaara itti hidha. Akkasitti eebba manguddoo biyyaatirraa guutu. Mi'aawii jedhameen urgaa'ii jetteen jaarsoleen achirraa ka'e hurutaatti gale. Yeroo gabaabaa keessatti hurutaa daldala midhaanii gara irra caalaa akka inni bitu ta'e. Yeroo kana qabsoon warraaqsa bara 1966 o'ee mootummaan geeddaramee eeggoo jiru yeroo san dhaabbolee adda addaa keessatti karaa harka lafa jalaatiin qabsaawaa ture, gargaaraa ture. Dhimma Oromoo keessatti ijoollee Oromoo dhaabbata isa Fa'aakoo jedhamu keessa kan turan ka akka Kinfa Mikaa'el Hajiin Dheessaa Asallat kanniin wal quba. Alamaayyoo fa'aa wajjin dheerarraa wal quba qaba. Waliin hojjetaa ture. Yeroo san ani haabbaa keessa ture. Odoo ani haabbaa keessa ta'uu kiyya beeku gaaf tokko dabarsee nama kennuun Kabiruseen erga sanii qabsoo ummata Oromoo gargaaraa ture. Gara hundaan nu gargaaraa ture. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis nu gargaaraa ture. Yoo beelli ka'u beela 1995-96 ummata kennu harkatti beela irratti kuntaala 60 tolaan midhaan qubattootaaf kennaa ture. Hiriyoota isaanii ka akka isaanii wajjin nama harka odoo nurraa rarratin ilaa hanga har'aa mootummaa kanas deeggaraa, biyyas deeggaraa, hiyyeessa gargaaraa nama hedduu 100tti kalaaqamu magaalaa kanatti seensisee hojii xixiqqaa, daldala xixiqqaa hojjechiisaa ture, gargaaraa ture. Arjaadha. Ammas nama waan qabee morkatee bakkaan ga'u goota hin jilbiiffatu, harkan kennatu. Baay'ee qaroo teeknooloojii fi banaan meeshaan hospitaala kana keessa jiru meeshaa gugurdaadha. Hospitaalonni dhuunfaa baay'ee waan akkanaa kana hin qaban. Kanaaf Kabiruseen nama fageessee yaadu ilmaan isaallee akka gaariitti maallaqa guddaatti dhangalaasee dubartoota odoo nafin nama barsiisaa ture sadarkaa guddaarraan amma isaan ga'ee jira. Kabiruseenin akka Oromootti akka Oromiyaatti hin dhabne. Umriin isaa ganaadha. Sammuun isaa ammallee akkuma nama waggaa 40tti yaada. Baay'ee qaraa nama kana dhabne. Rabbi isatti haa araaramu. Maatiin isaallee firaa fi aanaa aalii hunda hiriyoota isaa hunda Rabbi akka isin sabbarsiisu kadhadhaa. Galatooma.